Ashama kabajamtoota hordoftoota channel Anwar Tube jalatti argamtan. Nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa lafa isin jirtan malatti isin haa qaqqabu isiniin jecha. Akkasuma torban lamaan kana gaddaa uummanni keenya keessa jiru walumaan argaa jirrasi gadda baay'ee rifaatuu hammanan jedhamne tokko nutti dhagahame. Haceen keenya gootni keenya wareegamurraan uummanni gaddin hin jiru. Rifaatuu baay'ee nutti dhagahame. Akkasumas sanarratti hundaa'ee walaloo garaa garaa akkuma isin dhiyeessaa turetti walaloo isin qopheesseera garuu dubbisuu hin dandeenya ture amma xiqqoo yoon danda'es irraan isin dubbisa. Halan dubbisaa dhaqee miira keessan gala yeroo meeqa viidiyoo akkasitti waraabaa dhaqee dadhabe. Kanaafan isee akkan sagalee qofa waraabu godhee yoon na waliin tura. Acheeko siyaatti kaagadheen yaa ilma hundeessaa maaluma jedheetan walaloo tarreessaa. Innoo na gubatee keessi garaa kooti eenyuttan himadhaa keessa onnee kooti. Anoo hin amanne aceen du'uun jamaa mee ammas natti himaa du'eeraa dhuguma. Mee ammas natti himaa du'eeraa dhuguma. Goota koo jedhee jigna koo jedhee gorsaa koo jedhee ija koo jedhee osoon siif waywaadhu natti dhiiftee deemtee osoon siif gubadhu. Acheekoo